xururratan jechuudha. Akkasii waa sadii isiniin jedhee sadaffaan isaa kana jechuu kabunaa kanaati jedha. Isin bareedduu agartanii birrii kuma takka bichaan bitattan. Birrii kuma takka meeqa bitatan ijoollee viidiyoo kana ana gadhiisillee anuma jalaa inni irratti erganii firee afur jechuudha. والفكاتين كندومتها أشهدتو كوبو مامبولا جويها أسينتو. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشام عركفوني خبجمتو تفجلتمتو تأبليني فأبليتي وانتي هردفتو تهي كقال ورسا قلين كي يسمبنا جاي وكسنجر تانيت ربين تكوفي كيس سناجرا تشوسو سنين جيشا egaa meeshaa bareedaa kana qabadhee dhiyaadhe takka yoo jettan saafan gurraachi kun afurii global sahaaniin firee lama firee kudhan jechuudha takka yoo lakkaa'e akkasi buleen kiyya jalqaba naasee qabtanii fi guutuu isaa gatii isaa isinitti hima amma danda'een jechuudha. Isin immoo haga xumura viidiyoo kiyyaatitti nafaana turuun affeerraa keessanii yaamicha kooti isiniin jedha. Viidiyoo kana isinitti toluu baatullee laayikii godha, laayikii nana fayyada. warroonni jechuudha boleen kiyaan boleetiin teessan akka ka'uu barbaadan laayikii teessan takkitti inillee ka'usaniif illee hafu inshallah laayikii tuqaa isiniin jedha irra deddeebi'ee akkasuma yaada keessanillee naaf kennaa jirtanii kanaaf kennaa jirtaniif galatooma isiniin jecha meeshaan ani qabadhee dhufe kana fakkaata hamma xumuraatitti nafaana turaa isiniin jedha boleen kiyya jazaakumullahu anni khayral jazaa mee maalirraa isinii jalqaba mee obboleeyya girgiraa kanarraa inni isinii jalqaba kana jechuudha. Inni kun lama takka ofiif takka haadhicha ofiitiif obboleettiin tiyyatuun jechuun maashaallah. Girgiraan kun akka inni bareedu bakka ibidda itti artaniituma of bira keettanii aarfattanii amma boolloo ta'e tanaa yookaan ifaan guddate katamaan guddatte biyyi guddatte ifarrallee keettanii as keessa kaa'uu hin dandeettan ajarsisiniin jedha. Inni dhibba 650 tokkoon isaa jechuudha. Bakka takka hin bitamne tokko kaleessa bitee dhibba 650 ka duraan mootuyyuu tokkoon isaa jechuudha dhibba 550 isiniin jedha. Adaduma guyyaan walirra taruun daddabaltii itti aansee siinii tana buleeyyan kiyya baay'ee na biratti beekamtuudha. Maashaallah hin bareeddisillee hedduu takka bareeddi. Ammaan tana darzaanni jechuudha obboleeyyan kiyya 2000 isiniin jedha darzaanni itti aansee isaanii abbaa sadii kan siiniin kun maashaallah darzaana jechuudha isin akkuma argaa jirtan firee 12 jechuudha an baase firee meeqa firee kana keessaa hin baase isin madda gatii isiniin jedha obboleeyyan kiyya eegas immoo isaanii abbaa sadii kana isaaniin abbaa sadii tokkichuu maashaallah haga nagaya guddaadha baay'ee bareeda kalarii bunniini warroonni meeshaa bitattan saanii tana keessaan gatinaan affeerraa kiyya dhugaa dasna jettan baduu ada jedhanii obboleen kiyya meeshaan shaklaan kuni shaklaa osoo hin taane maayikaan hin caccaba waan ta'eef bakka isaanillee baay'ee kasaaraa keessa galchina fakkaateen balleessinedha. Dhugaa soqeetiin argadhee baay'ee bareeddi kaasatan abbaan lamaatu obboleeyya ta duraa caalaa hooyyoftee dhufte waan taateef ana hedduudhatti bareeddi. Isinillee akkasinitti bareeddu abdii tokko guddaan qabu. Akkasi gatiin tanaa 600 isiniin jedha. Tun immoo tuyyuu jechuudha 2000 abbaan sadii bunni tanan isiniin jedha obboleeyyan. Wuddillee jettan maal godharee waan bitan isinitti hima. Na akkasii isiniin jedha tarii wuddi isinitti fakkaachuu danda'a xiqqoo booda immoo kanaan hin jiru abbaan lamaatuun kumallee turte 800 illee turte 400 illee turte isinlee nama ol kuttee jirti jechuudha. Akkasi kaabaleeyyan kiyya meeshaalee akka isinitti hime wal keessan dha'u mee eega kana ammoo global saanii dhaabaleeyyan kiyya filaan beeytanimaaf as keessa jira jechuudha. Firee shanii abbaa shaniiti saayizilleen isuma guddaa kanaani maashaallah meeshaan isaa immoo as keessa jira ka kurree hin qaqqabamne jechuudha. Kilootota akka 2 3 4 5 isiniin jedha hin baafne achillee jira waan ta'eef kasila kartoonii keessa iyyuu baasuu baadhee ana dasna jedha jechuudha. Gatiin isaa immoo tuyyuu jechuudha.
9,000 fi 700 isiniin jedha. San immoo 9,000 fi 500 bite isiniin jedha golowwan isaanii san. Biyaansi 7 takka 7 lama wal duraa duuba jiran jechuudha. Egaa akkasii obboleeyyan kiyya wanti na hafe tan ammoo isinitti himee jira. Tunillee abbaa afuriiti. Intalli isiniin malee isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya tanaan takkuma jechuudha. Asii fixadheetiniin achi tarame kaameraamaanii kenna asumaan. Saafan kun jechuun guyyaa 2-3 keessatti baay'ee takka dabalaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti gara 900 deemaa jiran isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Isa kana immoo 600 isiniin jedha. Lama qabdi obboleettiin kiyya tuni. Itti aansee farraada saambusaati. Farraadaan saambusaa guddaani jechuudha. Saayizii guddaani. Inni kun immoo muka isaati. Mul'ata. Asumaan tanas isinitti obboleeyyan kiyya hafarsituu kasalaatii birrii 40 isiniin jedha. Itti aansee gingilcha harkaa qabu kana inni firee 6. Tun tadhaadha. Tun immoo tuyyuu bunaa fi waan garaagaraatiin illee baay'een dhimbibbatan tan. Tamidhaanii tun tamixaafi yoo taate tun taduqeetidi. Bakka takkatti obboleeyyan kiyya charchaaroo biturra firee 6 tana qarshii 1,500 bitatu isinii wayyaa isiniin jedha. Gatiin isii 1,500 isiniin jedha hordoftoota kiyya. Itti aansee saanii buddeenaa tanaa. Saaniin buddeenaa tun immoo birrii 600 isiniin jedha. Mooyyeen 800 mi'achi taree isin agarsiisa. Bismillah. Mooyyee fi muka 800 isiniin jedha amman tana. Itti aansee saarbisii 3 Sarbisiin 3 kun 500. Eegas immoo tuyyuu inni kuni cirfaawwan tana 340 fi 300 fi birrii 20. Tun immoo tuyyuu 150 isiniin jedha. Eegas kana ammoo saanii fandishaa kana isiniin jedha. Saanii fandishaa qarshii 500. Eegas obboleeyyan kiyya maal isinitti agarsiisa. Maashina juuziiti. Maashinni juuzii kun jechuudha. Waa meeqa qaba? Waa 3 qaba jechuudha. Inni kuni maayii kaani. Tartiiban ittiin naqin daraddaramne sin agarsiisa. Inni kuni maayikaadha. Kun immoo bililleedha. Bililleedha. Inni kuni maayikaadha. Kun immoo kun bilillee jechuudha. Kun bililleedha isiniin jedha. Meeshaawwan isaan qaban kana jechuudha. Yeroo juuzillee dalagattanii keessaa gadiin xururrattan jechuudha. Akkasii waa 3 isiniin jedhee sadaffaan isaa kana jechuu kabunaa kana isiniin jedha. Tartiiban hin dachaane waan ta'eef laastikiin isaa kuni bakka galuun galla jechuudha. Asirra galuu qaba. Egaa akkasii obboleeyyan kiyya gatiin isaa immoo tuyyuu shariikaan isaallee mee argisiisi kaameraamaanii kenna. Fakkoon isaa jechuudha saachiidha. Saachiin yeroo ammaa kanatti baay'ee takka widdi baay'ee ammallee sadarkaa takkaffaanii kanaa gadi illee hin jiru. Kanaa gadi hin jira ka jettu dhugaa moo baay'ee jettan wallahi kanaa gadi illee kanaa gadiitiin isinii bituu hin danda'a jechuudha. Gatiin isa kanaa 9,500 isiniin jedha. Eegas immoo saanii raanii tana meela labbalayyan kiyya akka isin bareeddu saanii tana jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya akka isin bareeddu agartanii birrii 1,000 takka bichaan bitattan. Birrii 1,000 takka. Meeqa bitatan ijoollee viidiyoo kana ana gadhiisillee. Anuma jalaa inni irratti erganii firee 4 jechuudha. Firee 4 ajajatanii ofiifillee maatii ofiitifillee fakkeenyaaf obboleeyyan kiyya wantoota gawaan hafellee qadaaddanii firiijii kaa'uufillee isin gargaarti jechuudha. Kurreen isii immoo tana raanima jechuudha. Saanii raanidha. Qarshii 1,000 takka isiniin jedha obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum. Birri 1,000 takkaan firee 5. Eegas immoo marka faarmuuzii kana dura isinitti yeroo baay'ee bita faarmuuzii kana bismillah. Wallahi yeroo baay'ee bita.
sibiila qorqorroodha jechuudha. Ho'isiisuuf qorrisiisuun isaa akka carraati. Garuu mana tokko tokkotti jechuudha. Mana yeroo hundaayyuu hin qorrisiisnetu jira jechuudha. Gatiin isaa 2,700 isin 2,700 2,700 muju carraa bahiyyaan irra laalina sarvisii tanaanatu suuqii obboleettii xiyyaati waraabee gadhiisa maashaallah achirraa ajajatte obboleettiin xiyyatuni fireen takka 300 fireen lama firee 3 qabdi jechuudha. Firee 3 qabdi firee 3 kinootu 900 jechuudha. Firee 3 firee ruuza fillee wantoota gaa joogillee akkatti irra naqattanii burcuqqoo biraan daraddaruu fillee taati isiniin jedha. Joogiiwwan kun jechuudha. Gaafa san 200 hin beeksisa yeroo ammaa kana 300 fi 120 jechuudha. Garuu anamma waanuma dubbadhe sanii isii onnaa kaa'e jedhee isiin achirraan gaafa san seentee ennaan yeroo san ajajee fi isiniin jedha. Firee meeqa bitatan? Firee 4 ofii fi ummatiyaaf obboleeyyan tiyyaaf jettee obboleettiin teennatuni maashaallah. Waan aga bitattee keessatti obboleettiin tiyyatuni ummaa isii tagatteen agarre rabbi siin gatiin nama ammallee galata haadha ofii. Nama haadha ofii maraa yaaddatee yaadatamuu fi haa taasisu. Kanas lama ofiif tokko ummaa ofiitiif bittee maashaallah tabaarakallah gatiin isaa 300 isiniin jedha joogii kana. Laaskitiidha isin fayyada obboleeyyan isuma dhugaa isin fayyada. Yeroo hunda bakka bilillee fi maayikaa gadi fuudhuun qabdanii bilaastika akkanaa keessa oolchitan. Bareeda amma kun ijoollee fillee kufulla hin jigu kun afaan isaa cufaadha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Gatii isaa isinitti 300 isiniin jedhe sadan isaa kana 900 hin bitatten isiniin jedha. Raanii tan argitan raanii tan ammallee sorra deddeebi'ee waa'ee isinitti midasna jedha. Ani nattis tolte ofillee fudhadhee jira. Maaliif ijoollee kiyyaafillee osoo itti naqee ol kaa'u fi taate goloobaliin kun akkana kinoo abbaa 5 guutuudha. Isinitti mee lamaan isaatu jechuun kootee kana goloobaliin kinoo kana maashaallah xiqqaan isaatu kana jechuudha baay'ee bareedduudha. Meeshaan isaa immoo achi keessa jiraan isiniin jedha. Barakallahu fiikum. Itti aansee isa kana jechuudha. Maashina shunkurtii kana. Maashinni shunkurtii kuni inni kun badaa jira jedhanii warroonni bitachuu barbaadan dafadha qabadha isiniin jedha. Isin mudduuf miti dhugama isiniin jedhe sadarkaa takkafaanii jechuudha. Leetira 3 mul'ata. Leetira 3 akkasumallee abbaa albee meeqati? Abbaa albee 6 jechuudha. Akkasi buleeyyan kiyya. Sadarkaan isaa immoo maashaallah kana fakkaatee jechuudha. Saaniin isaa maayikaa fi bila hadiidallee hin jira jechuudha. Garuu sun yoo itti daakanillee yoo daqiiqa amma dhaabata ammallee umurii hin qabu jedhanii sadarkaa kanatu irra fooyyaadha kanatu irra takkaffaadha nuun jennaan kana binneen isiniin jedha. Yeroo ammaa kanatti 4,500 isiniin jedha. Saachi kan argitani. Taasisa saanii kana jechuudha. Saanii kana disti seramiika. Disti seramiika akka kidaaniitti illee itti hin fayyadamanii akkasumallee akka distiitti illee itti fayyadaman jechuudha. Ibidda irratti osoo hin taane tokkoffaan isaa kanaan jedhanii akkanatti hin beekama jechuudha. Takkaffaa fi lammaffaan isaa akkasii sadarkaa tokkoffaadhaan isiniin jedha. Yeroo ammaa kanatti gatiin isaa 17,000 isiniin jedha. Itti aansee madardaraa shunkurtii tana isin tuni firee 2 jechuudha. Hiikee daraddaree isin agarsiisuuf dhiifama. Eegas illee itti deebisuuf ta'atti eenyuma gaafata waan ta'eef gatiin sadarkaa takkaffaanii jechuudha. Hin beeytanii satanarra xiqqoollee hin jirti. Ammaan tan ammoo bilaastikiin baay'ee takka waddadee jira. Gatiin isii 1,150 isiniin jedha. Itti aansee saafaa kana. Saafaan kun kaleessa bitame. Kalee bitee xiqqaa fi guddaa isaallee jechuudha. Kaleessa bite kana guddaa kana 900 hin bite. Xiqqaa kana immoo 850 biteen isiniin jedha. Isa kana immoo 15 deema. Kallachuu qaba isiiti jechuudha. Afranuu qaba isiiti. Guddaa kana gaafa san 700 fi wayiin hin bite yaadadhu.
kanammoo 600 fi birrii 40 moo akkamiin bitu yoo inni dogongoruu baate jechuudha mataan isinitti garaagarummaan isaanii bakka diqqooma malee hunduu sadarkaan isaanii takkaffama tokkoma garuu akka meeshaan waan har'aatirra waan boriitu har'a boriyoo itti deebine birrii 20 ta'uu dabalata eegabboleen kiyya waan isinitti gayyaase kana gatii isaa kan hin himimmaani mandajaa sanii jechuudha mirraa fuudhi keessatti mandajaan kuni guddaadha garuu kana gadi kamana keessa fayyadamanillee hin jira gatiin isaa immoo birrii yeroo ammaa kanatti 900 fi 50 isiniin jedha eegabboleen kiyya viidiyoo hiyyaa xumurarra ga'een isiniin jedha jalqabarraa warroonni haga ammaa nafaana turtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha warroonni meeshaalee kana ta'ee arabiyaa majlisii firaasha eegabboleen kiyya meeshaalee kana fakkaatan tahee kabiraallee arabiyaa majlisii firaasha wantoota meeshaalee mana keessaa jechuudha algaa qumsaaxinii biffee waan barbaadan kamuu yoon gara kiyyan ajajachuu barbaadan anillee jechuudha akkanatti walitti qabee isinii geessuuf qophiidha beerumiyaa keessa biyya kamuu tayaa jechuudha ani isiniin bita abbaan mana kiyya immoo geessee achi isinii hin geessa koomishiina keessaniin jechuudha wanti beekuu qabdan ammallee kanarratti wanta isiniin jechuu barbaade bulee kiyya yeroo meeshaa ajajatuuf dhuftan bakka mirgaa fi dirqama keessan beekan isiniin jedha namni tokko akkanumatti zim jedhee lafaa ka'ee meeshaa kana namaan bitu jechuudha maaliif ta'abbii fi anama koomishiina kiyya naa kafaltanii haganallee jedhee tartiibatti godhuu baadhu koomishiinii kiyya yani waan dadhabbii kiyyaa naa kafalaati meeshaa keessan isinii qopheessee yoo barbaadan immoo jechuudha isinii geesse barbaachisa yookaan immoo isin barbaadanitti rattabee hidhee kaartoonitti jechuudha buleen kiyya bitee manatti hingalee kaartoonitti hidhee dhuftanii fudhachuu maatii keessan argachuu hin dandeettanii garuu waan dadhabbii kiyyaa immoo hin kafaltaniin isiniin jedha sanirratti itti aansee buleen kenna wanni beekaa isiniin jedhe amma namoonni tokko akkanumatti bitamee hojjetamee eega jedhe bakka callistanii meeshaa keessan fudhattan dadhabbii nama sanii bakka yani dhiistanii booda bakka waan ta'ee sii kenna inshaallah akkas jettanii garuu osoo ta'uu baate dasna jedhan isiniin jedha maaliif jalqabuma beekaa jechuu barbaadetti jalqabuma beekaa isiniin jedha inni baramaa inni warroonni immoo jechuun meeshaa bitattanii birriin isinirratti hafte meeshaan immoo mana keessan faagalee anamma namoota natti dhufan akkuma maatii kiyyaatitti ilaala jechuudha hordoftoota kiyya yeroo tanarraan bitattan akkasuma isiniin jedha lammataa maal isiniin jechuu barbaade meeshaaleen hedduutu na bira jira warroonni na biraa qabdan osoo fudhattanii dasna jedha maashaallah warri geeffattan bitattanii geeffattan maaliif anama fakkeenyaaf saarvisii takka meeshaaf gadhiise osoo niin kireeffadhee yeroo ammaa kanatti 4,500 daa'imman tiyyaan bakka waan tokkoon godhaaf isiniin jechuu barbaadeti yookaan kiraa kafalaa yookaan immoo meeshaa keessan fudhadhaa ji'a 3-4 akkanumatti safaree ani isin saalfadha wallaahi obboleeyyan kiyyaa isin saalfadha kallattiin dhufee kana isiniin jechuu arrabni kiyya nan danda'u sanii miti an hagana meeshaa keetitti faajayyuu dadhabbiin keetina wanta indalage waan atinaa kenniteen waliin madaalu isiniin hin jedhu jechuudha maaliif sanuma alhamdulillah jedhee gammachumaan fudhadha waan ta'e ofumaan beeka warroonni meeshaan keessan na bira bakka baay'een jiru jechuuf beeytanii meeshaa keessan fudhadha yookaan immoo kiraatti kafalaa isiniin jedha ji'a lamaa bi'aan sebbuleen warri ganaa bitattanillee jechuudha ani yoo xiqqaate haga ji'a 3 umaa isinitti hin dubbadhu haga ji'a 3 meeshaan keessan haa ta'u sanboodamee isinumti ilaalaa isiniin jechuu barbaadeeti akkasi kabboleeyyan kiyya yeroo duraatitti magaazina kiraa itti fuudhee taa'aa ture meeshaan keessa warri taa'u akkasitti haga isin geeffattani ammallee immoo tuyyuu alhamdulillah manuma kiyya keessa taa'aa jira walaakinnahu bakka anillee akkas isiniin jechuu barbaadeeti yoo balleesse dhiifamaa isiniin jedha hordoftoonni warroonni ganaa seentan haga ji'a 3ti meeshaan keessan bitamee isiniin ta'asan booda yookaan hin fudhattan yookaan kiraa itti kafaltanii walii galuun dirqamaan isiniin jedha akkuma dura isiniin jedhe dadhabbii namallee waa kafaltaniin isiniin jedha kageessu yoo ta'ellee haga guyyaa sanii jechuudha dadhabbii koomishinii micaa kageessu hin kafaltanii fi meeshaan keessan osoo hin cabne osoo hin banne naamusaa fi tasgabbiin hidhamee fe'amee achi isinii gayaa waan fe'attaniin illee isintu kafalatan isiniin jedha eegobboleen kiyya haga amma hojjetu irratti waan balleesse yoo jiraate dhiifama guddaa isiniin jedha warroonni meeshaalee kana tahee arabiyaa majlisii qumsaaxinii meeshaalee furniicharii fi firaasha meeshaalee mana keessaa hunda ajajachuu barbaadan gara kiyyan ajajachuu barbaadan heloo jedha lakkoofsa isinitti mul'atu hebboleen isinitti mul'ata isinitti haasa'uu fi lakkoofsi kiyya 9 64
saddeetta bee hordii dami shan diidami ja'an argatu dandeettanii heloo jedhaan isiniin jedha baarakallahu fiikum. Egaa buleen kiyya dadhabee jiraanillee dadhabee jira. Asumaan buleen kiyya warri ganaa bitattanii warri bitattanii meeshaa kana lafaa qabdanillee itti gammada isiniin jedha. Kinooto kaartoonii asisiifatanii dachaa soodanii meeshaan kun kaabbuleen kiyya dhugaa rabbiititti ganaa ammallee jechuudha. Viidiyoo waraabuuf gadi gurra eegasii hirrattamna. Kun immoo kaabbuleetti tiyya takkaati hin hiine jechuudha. Meeshaan isii yeroo walitti qabametti hidhaafin isiniin jedha. Amma meeshaalee kana raruu fi rarree meeshaan kun inshaallah raabur keessatti deema waan ta'eefi akkas isiniin jedha. Viidiyoo irraa isinitti dheeresse natti fakkaate dhiifama guddaa isin gaafadha bulee. Egaa buleen kiyyaa markajii salaataa tana sadinaabiiti jette. Ofumaa kiyyaan takka guddoo takkallee talammaffaa tana buddeena fa'aan dhayatan jedhee xiqqisuu sadaffaa tana bite. Viidiyoo keessatti isinitti agarsiifne garuu meeshaa isaanii yeroo nayinu akka hambise yaadadhee isinitti agarsiise. Akkasi haala kana walitti qaqqabne irratti taphaa jirra kaa deemu. Nama viidiyoon tun bira geette aamiin jedhee obboleessa isaatiif dabarsa. Hajaa inni hajame hunda